dalan keessatti namni waa si godhu jiru dubbataa salphisuun jarrummaa jal'isu jedha. Waa hundaa qarallee obsitee waggaa guutuu san teette ammas obsuma irra tare isaan yoo dadhabanni dhiisanii jireenyuma kan kee waan na baasa jettee itti amantee daladde jireenya kan kee oofadhuu hin jedhu goleessa kiyyaan akka nama tokko. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ريدي دوغا نما أكمله كبجات را أكمله سكبنيو نما أكمله يروبا إيوان أسو في وان بطلة لالا تطلع بكا كان عن إيه نمال جيشو وابلة سيده ودون تاي سيرت دولامي إيه يرود سيرت دولامي إن أرجينا وان غاري دلايته وان بدا دلايته وان متا كيتي وان متا امبلي تني وا بلي تيتس يو اتول تيتس وان ناتي غو تكون وان دومفا كيتي اكاني لالو سو دي مدومفا كي سسينه نمني جديلاكي اولاكي اوليغاتي اوف نما ولالا نما وان بين تيغبوته اكيسا وجي اوف ميدالته نمني بكا نمني كاي سان غدي حاجتاي سكيلي غدي وسو سانتو نو ارسه نما هدو اري نما سي dinki sifatu baay'eetu aaree maal irratti dhalaa shamarran arsii warri jettee keessaa filattes kan mummurame arge hangama kiyyaan fakkeenyaaf dhalaan baalee kabajaa qabdi dhalaan maalii kabajaa qabdi dhalaan arsii shaqaalayyaa maaliin jette keessatti warra sitti tuuleen jette ati amma waliin dheeressuuf dhiise malee viidiyoo walitti muramee yuutuub irratti gadhiisee jira namoonni akka nama hubatanii achirraa ilaalanii yoo amma asirratti kaasne yeroo dheeraa nutti fudhata jireetti malee viidiyoo ofii haasa'e guutuu bakka namni itti laxxafee itti dabaleetii fi bakka ofii kiyya orjinaala haasa'e wal bira gaa'ee jira isinii maxxansaanii yoo barbaachisan illee ta'e wanni amma itti sitti rifanne tama walitti qabdee haadhota teenna haadhatee waliigalatti dhalaan amma gadi baatee waa namaan jettu tuni warra miidiyaan asirra fidee warra kabajaa fi sabbuu fi waa'ee arsiillee hin beekne walumaa galatti garuu arsii jedhee walitti achi dheerate haadhatiyya haadha nam kabajoota qabu dubartii teenya ta'ul jettee nama laalle san inkluudi godha waan ta'eef rifanne ati immoo dhiifama gaafatuun beekumsa. namni argite dhiifama namni gariin dhiifama akka badii waa balleessee badii saniif dhiifama gaafatetti ilaala akkasii miti beekatu dhiifama gaafataa nama beekutu dhiifama gaafataa dhiifama siigoone galatoomi bakka kee immoo achirraa of gadi hin buusini achuma taa'isiin jedha gama kiyyaan sitti hin dheeressu galatoomi. Ayyee galatooma ol baadhaa isinillee. Carraa fakkaate. Wabarakatuh. Alex difam. Abdi ko hazi. Tajirani jirani. Rayyan mi koy takka dubbe ready ya namni waan sijala video namni leew atiyu afaan kan keessa wata sayu dogogora dubbatte namni waan sijala tu sitti dula malee waan inni ufanna waan irraa qabu miti nama jaalatanii lulatan malee nama jaalanne nama sirra iyyaatu oolu nama deebi'uuf argite ittiin dubbatan nama mu bakka gaarii fi bakka isaan malu bakka kabajaatiin eegani namni itti dula ati ilma keenna ani biyaansi nama kun kan asirra jiran caalaa yookaan nama sitti dhiyaatee si beeku ati nama akkamii akka taate akka ati naman tuu'ine si gahanii namni keenya beekta afaan ofii teessisu tuqanii waan hamas keessaa fuudhanii eegas immoo hamas godhuudhaaf si saaxiluudhaaf deeman jedhe ati immoo dogoggorri akkasitti uumamee afaan isaaniitiin fi hamas baatanii ergas immoo si hamas godhuudhaaf sirra duula isaanii sana akkana salphiftee gadi deebiftee uummata Oromoo dogoggora namni dogoggorsiise isinii darbe dhiifama jechuun kan kee hayyummaa kan kee ibsa malee sodaa yookaan waan biraati miti. Ati durillee hayyuudha. Wallahi hayyummaa marra si beeka. Miidiyaa kanarratti nama 50 nama 50 argaa jirra. Hundi isaatu waan jedherra dhaabbatu ati bakka san soonee afaan uummata kanaa waggaa guutuu irra duulan haga argutti. Garuu ati san bira dabartee har'aas baatee dhiifamaa jechuun kan kee hayyummaa kan kee ibsa. Atis galatoomii dhaamsi takkattiin uummata Oromoo as jala jirtan karaa isinii dhaabu. Buleeyyanti afaanuma keennan
nama keenya miskiina nama dhagayaan dubban nama biratti illee namni bar rabbi bira jaalatamudha nama bira jaalatamuu qaba. Nama akkasii kanneen ofii keessanii afaanuma keessanii tuttuutanii haa jecha hama afaan isaatti baaftanii uummata biratti illee jibbamaa godhuuf hin deeminaati. Ganda keessanillee nama biraa osoo hin taane ufumaa arrabsitanii ufumaa arrabsiisaa jirtanii gandallee maqaan balleessinaa walillee maqaan balleessinaa walillee tuusiisinaa isin jedha kanumaa galatoo bireedii kiyya uummanni jedha. Warri carraa otoo naa kennitanii ba'uuf ta'a dhiifama waliin. Alright, assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Kamal waa takka dubbatamoo siifilleetiin Ini kaso kau carraa naa kennite xiqqoo dirqames lamaran dubbatu. Daqiiqaa lamaran dubbatu bismillahirrahmanirrahim. Obboleeyyan keenya warri gasti keessa jirtanis warri jala jirtanis assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nagaa fi rahmanni rabbitti waliin haa ta'u jedha. Ani taatee walitti bu'iinsa firoo tokko biratti sherrii haadhibbaa waliin taate odomaree dilleen argin gurbaan kun nu dhagayaa waan nuti an jedhe hin didu anis itti dubbadhaa dogongora bahee fi taameef gabbayee akka inni dhiifama gaafatu abdii qabaa jedhanii anillee abdiin kiyya kanuma jennee sherrii haadhibbaa waliin dubbanne akkanumatti nu dhagayeetu odoo nuhuu ittiin himin ummanni kiyya hawaasni kiyya namti mufatee ummata mufachiise kana gabbayee dhiifama gaafata jedhee reediin dhufee dhiifama gaafatuuf galatoomii ulfaadhu jedhaanii asumaan isaayyuu galatoomii jechuun ni barbaada. Ulfaadhu taatee namni tokko hin dogongora. Dogongorra jirutti dhiifama gaafatuun hayyummaadha. Waan tokko don balleessin illee hawaasni balleessite jedhee yoo namatti mufate dhiifamuma gaafatan. Karaan furmaannisan. Walitti bu'iinsi wallaalaa duubni dullaadha jedha hayyuun. Kahayyuun lamaa yoo walitti bu'ee immoo duubni araaraa jedha. Oma sirrii ta'uuf sirrii hin taane kanallee araara buusuuf jedhanii biraa waan galaniifi jechuudha. Amma eega dhiifamni jedhamee dhiifama duuba homuun jiru bal'inaan hagaatu jira. Ilmaan Oromoo addunyaarra jirtanillee dhiifama gurbaa bareedaa kanaa fudhaa nullee fudhanne anillee arsii keessaa tokko anillee isinii innillee nuyi. Ka arrabsis kenna ka arrabsamillee kenna dhiifama jecha. Obsi daangaa yoo darbe quba kama haqqee nama hin qabne kana laagatti yoo quba gadi nagaan on nama ol guuraa jechuudha. On nama haqqisiisaa jechuudha. Yaala taane malee amma inni fuuldura kiyya jiraami. Mucaa kuni uummata akka irraa hin beeknu nama callisaadha. Yoo tumaa sukkuuman baay'attee laagatti nama dhiibuun baay'ate immoo rakkoo akkanaa fida. Obboleeyyan keenya warri miidiyaa hawaasaa kanarra waliin jiru rabbi sodaatan. Amantii kamuu keessa teessanii amantiin kamuu arrabatti nu ajajju walaa waaqeffataa ta'e walaa islaama ta'e namni wayitti amanu tokko arrabni dhoorgaadha. Arraba waliin qajeelchan dogongora jiru wal hubachiisanii giddimaanii obsa daangaa nama fixachiisinaa jechuu barbaada. Uummanni keenyallee ulfaadhaa kabajama. Ittiin deebinee rabbi keessanitti toobaa deebi'aa jedha. Xumuree jira otoo karaa waa ariifadhu sitti deemee ulfaadhaa warri carraa dursitanii naa kennitan. Salaamu alaikum. dabarsii dhiifama abdii dhumarra dubbatta anillee deemudha maalish dalagaa harka qabadhee taa'aa jira dhimma kanaaf seena dhiifama guddaa wallahi dhiifama daqiiqaa takka ol daqiiqaa takka salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fardaan soqallu kaan arganii jetti oromoon mana wayii ijaarree namoota